Ashama akkan jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Walabummaa News Network haala uummanni keenya Oromiyaan keessa jiruu fi akkasumatti Impaayerri Itoophiyaa garamitti deemaa jirti kan jedhuu fi labsii hatattamaa amma labsame kanaa fi mootummoonni gamtooman ibsa isaan baasaa jiran laalchiseeti marii gochuudhaaf deemaa jirra. Amma xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Keessummoota lama qabadheetiin dhufee jira. Obbo Daanyee Moosisaa fi akkasumatti obbo Umar qabadhee dhufeetiin jira. Baga nagaa dhuftanii isiniin jedha. Baga nagaa nu eegdan. Baga nagaa nu eegdan obbo Naasir. Ayyee daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kutaan lammaffaa itti fufaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutan abdii guddaa qaba. Miidiyoonni addunyaa kuni kan isaan amma afarsaa jiran yookaan immoo dubbachaa jiran waa'ee TDF jechuun yookaan waa'ee TPLF. Waraanni kuni gara daseetiin dasee kaa to'ate isaa gama kamiseetiin immoo kamisee kan to'ate waraana bilisummaa Oromooti. Kanarrattuu kan deemu barreeffamni tokko tokko kan argaa jirru waraanni TDF fi waraana abaawatu kamisee to'atee jedhamee kan dubbatamu jira. Kunuu injifannoo wal saamu akka ta'etti argaa jirra. Kan to'ate dura waraana bilisummaa Oromooti viidiyootu jira. Kuni ifa galaadha.
haa ta'uti TDF haala amma deemaa jiru kanatti deemee dhufe yoo Finfinnee seene 4 kiiloo seenee mootummaa amma jiru kana yoo buqqise deebi'ee mootummaa kana balleessinee jirra jedhee deebi'ee Maqaleetti galuu danda'a moo biyya kanan bulchaa dhiiga kiyya dhangalaasee lafee kiyya cabsee yoo jedhee biyya kana bulchuun qaba jedhe hireen biyya sanii hireen sabaaf sablammii maal ta'uu danda'a hireen Oromoo maal ta'a kan jedhu irratti yaada keessan godha. Gaariidha. Yaadni amma ati jette kun bakka kamisee bakka ati jette sunitti dhugaadha. Duraan amma miidiyaa Soomaalii tokkollee hordofuun ture. Guyyaa duraa woboon seennee qabnee jettee jirti. Magaalaan sun guyyaa sunitti Soomaaliin akka jettutti guyyaa sunitti qabamtee hin xumuramne kuusaa meeshaa gartee meeshaadhaa naannoon Amaaraa achitti kuusamte Kombolchaa fi Kamisee sunitti hedduu kuufamtee jirtutu jira. Jarri xarafumatti cibeeti xarafa taa'ee dhukaasa irratti banuu eegalee kanaaf meeshaa sun eeggachuudhaaf isaan achirratti ta'anii meeshaa sun dhawanii meeshaa sun waliin dhawanii waliin meeshaa sun istoora lama kuusaa lama Kombolchaa fi achi keessaa Kamisee keessaa woboonii fi Tigraay waliin baafatanii meeshaa sun fudhatanii jetteeti Soomaaliin himtee jirti. Kuni yoomiyyuu taanaan wanta akka waan laaluu qabnu uummanni Tigraay rakkoodhaas harkanii jiran seenanii deemanii rakkoos harkanii jiran. Diktaatorummaan duraan deemaniin duraan biyya amata 27 bulchaniin waan irra fidde galma isaan silaa ga'an sun hudduu booda deebiftee rakkoo keessatti hallayyaa keessa deebiftee bakka isaan ga'an harkanii jiranii. Kanaaf uummanni Tigraay sabaa sablammootaan alatti akka jiraachuun dandeenyes beekaniiti jiran. Kanaaf waa takka beekuudha qabna. Uummanni Tigraay lolaniiti irra dhumanii dhufan Finfinnee wajjin seenan Finfinnee wajjin dhufanii yoo seenanii Finfinnee qaban rakkoon Finfinneedhatti Maqaleedhatti hin deebinu ni jedhanii labsamma baasan irratti akka naannoon Tigraay jettetti mootummaa amma jirtu kana darbinee eega mootummaa kana darbineen booda uummanni Tigraay mirga isaanii filannoodhaan Itoophiyaa wajjin bulla Itoophiyaa wajjin hin bullu jedhanii filannoo isaaniitii qayyoo ta'e jireenyaatichi isaanii. Kanaaf yeroo amma jirru kana keessatti nutillee wanta akka beekuu qabdan seete yeroo 90 fi takka nuti ati ijoolleedha humna qabnu humna kamma qabnu kana humna amma qabnu kana hin qabnu nuti yeroo sunitti Oromoon harki guddaan uummata akka beekuu miti uummata siyaasaa beekuu miti uummata Oromummaa sunuu if beekuu miti Oromummaa barsiisuu fi hidhachiisuu fi waraana qopheessuu fi nama siyaasaa cimaa as baasuudhaatu yeroo fudhatee jira. Oromoon amma akka jirtutti uummata siyaasaatti. Hidhannoodhaas akka duritti akkuma Tigraay hidhattetti hidhannoo qaba. Yoo ati humna qabaattee nama tokkoon gita isaa dhaabbattu taate namni sun qooda siif kaa'e. Yoo ati humna qabaatiin namni qooda siin kaawwachii deeman. Nuti gaafasiis cabuun keenya bitamtoota OPDO fudhataniiti OPDOdhaan sagantaan kana OPDOdhaanii adda bilisummaa Oromoo dhiibanii achi baasan. Adda bilisummaa Oromoo dhiibanii baasuun isaanii rakkoo isaan bu'uurarraa qaban ta'uu isaanii isaanis qaceellotti godhatanii laalaniiti jiran harkaniiti jiran. Kanaaf akka amma haala xinxila miidiyoota addunyaatii fi haasawoota ilma namaa cufa xinxillee laallutti gaariidha. Ilmi namaa tokko hoggaa waan takka irratti waliif qophaa'ee bobba'ee deemu tokko irratti amma haasida hedduudhaatu harkata. Haasida hedduudhaatu sagantaa adda addaa jidduu kaa'e. Kanaaf tafuulduraa surra bumaa beekaa amma deebi'uu hin dandeenyu. Tafuulduraa rakkoon ni dhufti Tigraay fi Oromoo jidduu Tigraay ni dhufti surrabbii harka jirti surrabbiitu beeka. Kanaaf yeroo amma jirru kana keessatti nutis ummata gabroome isaanillee ummata gabroome halkanii guyyaa dhumanii dhalaan isaaniitii fi ijoolleen isaaniitii fi beerri isaaniitii fi ilmaan isaanii akka galaanaatitti akka galaana nama galaanni dhufee fuudheetitti gataa jiran xayyaaraan rushaa jiran nutis akkasumatti
rakkataa jira. Rakkoo jirru tana rakkoo amma jirru tana keessaa achi bahuudhaaf waliin murtiin teenyaachi yeroo Finfinnee yoo qabamtu taates federaalummaadhaatti amanna nutillee federaalummaadhaatti amantii qabna. Isaanis federaalatti aman. Odoo nu lameen qofa hin taane sabaa sablammoota nu fakkaatu qooda silaa isaan qaban sun kannanii fi akka qooda nuti argannu sunitti qooda dandeettii isaanii humna isaaniitiin sabaa sablammoonni cufa harkatee mirga dimokiraasii sun kan dhugaa sun gadhaabnee wajjin buluudha wanni addi bilisummaa uummata Tigraay qabdu. Kanaaf namuu naannoo isaa gad deebi'ee ni deebi'ee maali wanni nu barbaachisu yeroo amma jirru kana keessatti namni du'ee hallayyaa kufee hallayyaa keessa jiru harka wal qabeetii wal baasa malee walgaa wal baase booda eega hallayyaadhaa wal baase booda achi booda waliin murtiirra waliin waan murtaa'u arti booda waliin gahe. Amma yeroo irra jiru kana keessatti mootummaa yeroodhaa irratti walaasawanii mootummaa yeroo tun yoon kaniin keessa siimtu taate addunyummaan ta duraan nu tuffattee nu dubbachuu dhabde tunu eega nuti qooda qabaannee as baanu taate qooda sii keessi waa takka beekuudha qabda. Ameerikummaan olii fi gacceetee Tigraay jala ce'uu jirtu tun dantaa amata 27 dantaa Ameerikaa waan eeganii fi bakka isaan itti ergatan sun galmaan ga'aniif hiriiroo guddaa waan wajji qabaniif isaan irratti xiyyeeffatanii akkuma jaalladaan jetti saba xiqqaa waan ta'aniif saba sun irratti rakkinni guddaan waan ga'eef ummanni sun baqataan isaanii baqataan ummata sunii bahee biyyoota ollaa Suudaan irratti rakkoo guddoo keessa waan jiruuf hedduu hafarsaa turan. Kanaaf amma immoo gita taanee jirra. Amma duratti illee miidiyaa irratti yeroo amma duratti illee haasii wajjin haasa'een jira. Yoo humna qabaanne yoo odoo humna hin qabne nama wajjin gatteenyee haasa'u nuun sin jiru. Humna gita namaa tokko tolfanneeti nama sun wajjin akkasitti gita isaa taanee wajjin haasa'u hin sin jiru. Amma gita namaa taanee qixa namaa taaneeti as baanee jira. Oromoon arra bakka dursun hin jirtu. Namni sammuu siitittis tophatu hin jiru. Ijoolleen amma waboo jirtu tun injineera doktora ummata dandeettii qabu manguddoo uummata kan beene ta duratti olii fi gad oofanii nu keessaa kaanii fi kan bitamii manguddoo keessaa tan bitanii CID otni ummata CID wajjin dalagee ifumaaf wal bitanii wal nyaachisanii miti. Kun ummata keenya waboo teenya ijoollee amma jirtu ana keessaa ummata walirraa bitamu dhalti ammaatun dhalti qayroon dhalti qayree qarreetun ummata biyool jalaa bitamee wal basaasee wal gatu miti. Kanaaf murtiin teenya murtiidhaaf wanni Tigraay fidduu sin jirtu tana itti rafinaadha. Yoo isiin murattee filannoo isaan muratanii lafa isaanii walaba godhatanii lafa isaanii irratti murannee lafa teenya wajjin kophaa mootummaa kophaa taanaa jiraannu taate carraa gaariidhaa nuti carraa gaariidha nuufillee carraa gaariidha. Isaan murannaan nutis Oromiyaa walaba taate akkasii beeki. Namuu sabaa sablammoonni isaa Itoophiyaan sun baddee beeki. Wanni Jaaldanye mee yaada amma kaasne kana gubbaa irratti yoo TPLF dhufee yookaan immoo TDF dhufee Finfinnee seenee waan irratti dabaltu yoo jiraate yaada kee itti dabaliiti gara xumuraarra jirra sagantaa itti aanutti dabarraa yaada kee nu qoode. Haa ta'u kamisee irraan ka'a. Dhimma kamisee irratti akka jiraattonni naannoo sanarraa informationii kennanitti kamisee eenyu qabate TDF qabate waliin qabatanii kan jedhu waan akkasii deemaa ture. Guyyaa sadiin durannaa waraanni bilisummaa Oromoo marsee karaa cufee kamisee karaa jarri baatu sana hundumaa cufee qabatee lolaaf deemu hawaasni yookaan jaarsoliin kamisee uummanni Oromoo naannoo sana jiran hunduu akka lolli waraana naannoo sana keessatti hin banamne. Lolli baname miidhaan guddaa saba irratti yookiin uummata irratti qabeenya baay'ees barbadeessuu danda'a. Lubbuu namootaas baay'ee waan gaaga'uuf waraanni naannoo sana to'atee ture immoo magaalaa kamisee keessa kan ture baay'ee ture kan waraanni warra raayyaa ittisa biyyaa ba'a jennaan ba'uu waan jedhaniif waraanni woboonoo waraana achirratti isaan irratti bane balaan guddaa waan ta'uuf jaarsoliin akka waraana kana hin banne dhorkanii turan. Dhorkuu kanarraan booda eenyu ta'anii warri TDF kombolcha qabatanii kombolcha irraas dhufanii karaa garasiitiin seenan. Isaan kun karaa gadiitiin karaa cufanii itti marsanii turanii
warri garasii immoo waraanni inni keenyaa uummanni waraana isa keenyaatiin ammaa fi akka isaan baangoonaa waraana hin baniinaa kan jedhantu ture jechaadha. Akka TDF achiin dhufeeni meeshaa qabuunis waan hundumaa qabuunis jara karaa sana jiranii irratti waraana bane isaan kunis waraana bananii jarri sana keessa baqattee isaan harka kennatanii isaan kaan immoo ta'anii haala kanaan baanii akkuma kallattiidhaan galanii uummannis waraanni keenyas kan isaanis walitti dhufanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo sana baasanii jechaadha. Kan naannoo Amaaraa sana buusanii kan adda bilisummaa Oromoo baasan fannifatanii jechaadha. Kana ture bal'inaanii innaa biraa irratti haasa'uun danda'ama. Infoormeeshiniin jiru kana malee TDF miti kan dhufee qabate. Dura dhufanii marsanii silaa qabachuu too danda'anu rakkoon balaa kun gamnummaadha bilchinaa kun maaliif waraanni achitti baname jarittiin waraanni bilisummaa Oromoo irratti dhukaasti isaan kun achii walitti dhukaasu sabni eenyuun hin ta'a kan jedhuuni akka humnaan itoo hin taane uummanni akka isaan achii baasu kan ture jechaadha karaa jaarsaatiin kan godhame. Garasiin immoo jarri isaan naatti dhufanii jarri rifattee gara itti baatu naa dhabdu waan qabduuf waan gadhiiftu wallaaltee ishiin kan hin baqatte ishiin kan harka kennatte ishiin immoo rasaasa bantee achumatti dhumtee haala kanaan kan ture kan kamisee. Gara TDF'n akkasitti humna kanaan socho'ee dhufee as ga'ee naa Finfinnee ga'ee deebi'ee biyya isaatti galamoo lakkii humna kanaa yookiin aarsaa guddaa kan falee asitti nafa kan jedhuufi laale waa tokko hubachuu qabna. TDF biyya mataa isaa danda'ee miti biyyuma Itoophiyaa keessa jira. Oromiyaanis biyyuma Itoophiyaa hunduu biyyuma Itoophiyaa keessa jira. Biyya Itoophiyaa keessa jiraatanii waan tokko dhaqanii rukutanii baasanii naannoo isaatti kan deebi'u hin jiru. Naannoo sana taa'anii bakkuma Finfinnee bakkuma urtuu sana taa'uudhaan wanti godhamuun hirra jiru. Qaamni biyya sana keessa qaama ce'umsaa uumanii tasgabbii kan tasgabbeessu. Maybe achi keessaa namoota muraasa waraana TDF ammanaa ta'uu kan ABO ammanaa ta'uu kan Beenishaangul kan maali kun jedhu warra siyaasaatu murteessa. Haa ta'uuti garuu kan ta'uu qabu biyyi sun akka tasgabbaa'ee akka jeequmsi ittiin fufne akka namni saamichi rakkoon adda addaa hin dhalanne qaamni ce'umsaa waggaa dhaabbatu qaama ce'umsaa sana keessaa TDFs Oromoos Tigrees Guraagees hunduu keessaa qaamni keessatti hirmaachuun jira. Harki caalu kamiif kami kan jedhu isa haala akkuma uummataa fi akka eenyutti murtaa'an rakkoo akkasii kan furu warra siyaasaa irratti hojjetu jechaadha. Malee callisaniitu dhufanii lakki Abiyyi kuffifne jedhanii wanti deebi'anii galan hin jiru. Kun loojikiis miti sii galee. Inni karaa biraatiin kan namni illee gaafii kaafachuurra jiru akkuma durii doomineet goonee bulchiifna kan jedhuu fi qunnaattiin maal jedhani sangaa duriitiin kan qoteen jiruun jedha. Wanta akkasii isaanis kana godhu jedhee yaadu yoo godhanis immoo waa tokko beekuutu isaanirra jira. Waa baay'ee beeku. Rakkoo kanaan dura isaan mudate. Rakkoo adda bilisummaa Oromoo bara 91 dhiibanii baasuu irraan isaan mudate fi ergamtuu duwwaa of jala naqanii deeman sun waan isaan irraa gahe aarsaa sabni isaanii kan fale arganii jiru. Barumsa guddaa irraa argatanii jiru. Kanaaf wanti isaan godhanii waliigaltee seera federaalizimiitiin jiraachuu yookaan immoo konfedereeshinii jiraachuu yookaan immoo citnee kan jedhu sana uummata murteessaa malee akkuma duriitti doomineet goonee bulchina kan jedhu sammuu isaanii keessatti namoonni itti dhufu hin jiru namoonni akkas yaadan hin jiru hojjenne jiru namoonni akkasitti yaadan jiraachuu malu garuu maas akka waliigalaatti akkas godhu jedhee TDF'n akkasitti yaadu maaliif tokkoffaaf TDF diina mataa isheetii karaa biraatiin qabdi. Naftanyoota wajjiniin wal dhiigsitee wal eenyu taate achiinuu as teessee wanti isheen eenyu gootu hin jiru. Eertiraan mataa isheetiin lola akka walitti bananii eenyuun akkasii hin jira jechaadha. Shakkiin akkasii hin jira. Kana gochuuf akka duriittan acuucee biyya kana bulchee anatu lolee dhufe jedhee biyyan bulchaa yoo jette gaafa rakkoon tokko achiitti ka'e eenyutu dhaqee birmataaf eenyutu tumsaaf moo akkuma amma Abiyyi koottaa dhaqaatii naa lolaa jedhetti uummata Oromoo akkasitti dirqiidhaan koottu waame jedhe dhaqee waamamaa fi Amaarree yookaan immoo Guraageen yookiin dhaqee lolaa fi illolu kunis hin jira rakkoon akkasiis rakkoo naannoo isaatii ollaa isaanii wajjin qabanii fi uummanni tumsuu fi kan danda'u uummata wajjin walqixa hin bulla jedhanii akka uummanni kaan bulutti mirgi walqixaan waan jiraachuu barbaadan qofaadha. Kan biraa immoo Oromoon 91 turee fi amma ture tokko miti. Karaa barumsaa, karaa qarummaa, karaa humnaa, karaa waraanaa soo jenne karaa hundumaanuu karaa siyaasaa bilchina kamiinuu fudhatte 91 fi amma tokko miti. 91tti adda bilisummaa Oromoo dhiibanii baasuun
saba Oromootiif kan isaan bixxilanii achi kaan opiniyoonii waan hin bayasi gali gaafa jedhan tolee malee mirga saba otoo lakkisa Oromoon miidhame akkas haa ta'u Oromoon akkas ta'e akkas haa ta'u jedhee kan Oromoodhaan mormee fi mirga Oromoo dhaabbatu hin turre jechaadha. Oromoon abbaa qabaachaa hin turre hanga ammaattuu abbaa hin qabu. Abbaa hin qabuuf kan dubbatuuf hin qabuuf. Kanaafi rakkoon akkasii muddate. Kanaafuu waan biraa yoo hafe dhaloonni hammaa kuni akka duriitti deebi'ee diina maannoo harka nama jalaatti bula jennee hin yaadnu. Ijoolleen immoo lubbuu isaanii aarsaa kafalanii ta'an kunis sharafee tokko mirga Oromoo kennanii callisanii harka nama biraa jalatti bulu yookaan immoo olaantummaa nama biraa jalatti bulu jechuun hin danda'amu. Kanaaf ormaa akkasii Oromoon dhiisee humna isaa jabeessuudha. Ammallee humna isaa jabeessuu, waraana isaa jabeessuu, of ijaaruu fi ijaaramuun dirqama ta'a jechaadha. Sana ta'uu baannaan abbaan fedhu feesi cabsuu danda'a. Maaliif ammallee nafxanyaan akka nu hin teenye kana beekuun nurra jira. Nafxanyaan waan nu hin teenyeef ormaan koo TDF itoo hin taane warra nafxanyaati. Kan hin sodaadhus immoo nu cabsuuf itoo hin taane rakkoo isaan uumanii akka nuti misoomaa fi guddina irratti fokkosii hin goone akka nu hojjenne nu godhu. Qisaasama dhufa, qabeenya qisaasuu dhufa, lubbuu namaa qisaasuu dhufa. Rakkoo adda addaa iddoo adda addaatti uumuu dandeessi. Bu'aallee fiduu baatanii jechaadha. Kanammoo rakkoo akkasii dhabamsiisuudhaaf bakka jirutti Oromoon ijaaramee waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamee adda bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamee waan sabaa fi biyya isaatiif ta'u irratti yoo ijaaramee isa irratti fokkosii gochuudha malee TDF'n dhufee lakkanatu bulcha kan jedhu waan akkasii hin godhani. Baroomsa argatanii rakkoon isaan gara fuulduraatti qabanis akkasuma isaan gochuu kan danda'anii mirgi isaanis walqixa akkuma gahee isaanii qabaatanii biyya sana keessatti qabeenya isaanii karaan dura saamame sana tifkamee fi biyya isaanii rakkoo yookaan immoo barbadaa'e sana deebisanii ijaarrachuu irratti fokkosii godhu malee akka duriitti bulchina jedhanii yaadu jedhee hin yaadu akka kootti. Baay'ee galatoomii daanyee yaada bal'aa nuu kennite yaada baay'ee bilchaataa fi bareedaa nuu kennite. Haa ta'uutii sagantaan keenya gara xumuraatti deemaa jira. Gaaffii xumuraatti gaggabaabsanii akkanaa deebistanii barbaada. Egaa amma wanti amma deemaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo fi Jaal Gammachuun fa'aan ibsa baasanii turan. Ibsi kuni imala gara Finfinnee kan jedhu kana gubbaarratti. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii arfaniin karaa Finfinnee imalaa akka jiran ibsa baasanii jiran ibsa isaaniis argitanii dhageessan jedhee yaada. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa jiru qeerroo fi qarreen Oromoo maal gochuu qaba? Amma wanti ati amma irratti kaaftee Oromoon humna isaa jabeeffachuu qaba kan jedhu kanarratti bara 2018 qabsoon Oromoo harkaa butamee waraanni bilisummaa Oromoo yaa hiikkatu jedhamee kallattii adda addaatiin waraana kana uummanni Oromoo kan nuti irraa dhalate kan nuti isaaniif lubbuusaa aarsaa godhan garaa qullaa beela'anii dheebotanii miila qullaa deemanii uummata kana dukkana keessaa gara ifaatti baafne jedhan uummatuma kanatu waa'ee qabsoo Oromoo hubachuu dadhabee rakkoo uumaa ture jechuudha. Kanaaf waan uummatni Oromoo bara 2018 irraa baratee imala waraana bilisummaa Oromoo gara Finfinnee jedhu kana maaltu irraa eegama kan jedhu irratti isinoo imalli kun yeroo dheeraa fudhachuu danda'amu yeroo gabaabaa fudhachuu danda'a. Haala amma biyyattiin keessa jirtu keessatti sardamina kana irraa wal qabatee hooggantoonni FBI warri jedhaman halkan kana gara Turkiitti warra imalaa jirantu jira. Maatiin warra Impaayera Itoophiyaa bulchuu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroon kana jedhu wanti kun ni saffisamoo xiqqoo ofirraa harkifachuu danda'a kan jedhuu fi isaan already bakka eegalan jechuu kiyya. Kanarratti obbo Jaal Umar yaada keessan nuuf qodaa. Gaariidha. Bobbaan gama Finfinnee jee hogganoonni keenya labse kun bobbaa milkiidhaatiin yaani gama kootitti bobbaa milkiidhaan xumuramaa yoo akkam ture baatiin ga'uun siin jaani xumurri gartee waan kana. Kanaaf Oromoon yeroo amma jirtu kana keessatti tokko taatee namuu yaanni isaatilleen addalleen nuti yaannilleen addanu ta'u Oromummaa qofarratti amma mootummaan nuti qabnu ijji nuti qabnu adda bilisummaa Oromoo qofa adda bilisummaa Oromoo waboo qofa
ta'ee namuu itti amanee jira amma. Warri duraan walwalee adda addaa faffaca'ee jiru cufa wanni isaan baasu qabeenyi isaanii waraana adda bilisummaa Oromoo malee qabeenyi biraa akka hin jirre namuu itti amanee jira. Kanaaf qarreenii fi qeeroon Oromoo akka jirtutti warri duraan karaa hidhu sun warri duraan hiriira bahee hiriiraan karatti dhumaa jiru sun har'a qawwee fudhatee jira Jaalle Naasir. Kanaaf ani waaniin Oromoodhaaf dhaamu Oromoon qeeroon Oromoo iftaatee boontee iftaatee daftaraa fi qalamaanii Tigraay Finfinnee keessaa baaftee Oromiyaa keessaa Itoophiyaa keessaa baaftee Maqaleedhaatti galchite. Uummanni sun odoo lafaa fi lafeedhaaf hin lolle lafti tun teenya onni kun keenya uummanni Tigraay amata 27 bulchan kun lafti tun teenya onni sun keenya qabeenyi sun lafti tun lafa barbaadan lafaan nurratti hin mormine ka isaanirra hamaa kan markaan qabu kan qeeroon isaan galchiteeti bilisoomne jennee if dagannee laftanyaan waraabeysa taatee Abiyyi keessaan nutti as baate. Laftanyaan lafateenya guutumattuu dhuunfata olchiteeti deemaa lafan qabdanii lafti Oromoodhaa Wallaggatti galaan nuun jetti. Mee ilmi namaa tokko isaan keessa qubatee Oromoon tokko Gojaamii fi Gondar keessatti mee qubatee jiraatee daldala xiqqaa tokko haa banatu. Akka jirtutti isaan qabeenya waan qaban cufa lafateenya guutuu fudhatanii keessa qubatanii qabeenya horatanii nu keessa jiraatanii waan addaan nurra tolu. Guyyaa amma kalee fi dheengadda keessatti qophaawanii hiriira ba'anii amma durarratti odoon tana siintuun amma duratti Oromoo Amaarri tokko yoo du'e Oromoon 100 Amaara tokkichaaf Amaara Oromoo 100 ajjeesuudha qabna jedhanii dhaadatanii. Uummanni keenya Oromoon amma Amaara firraa eeguu qaban malee Tigree firraa eeguu qaban. Laftanyaan hin teessu asii miti dirreedhaa keessatti ijaaramteeti Abiyyiidhaan ijaaramteeti achi keessatti Oromoo fixuu turte Harar keessatti fixuu turte akkasuma Jijjigal lafa Somaalii qabattee lafa Somaalii keessatti filannoodhaaf qophooyte lafuma Oromiyaa kana keessatti anaatu Oromiyaa bulchaanuu filannoodhaan as baatee jirti. Kanaaf wanni niin ani gama kootitti qabu gabaabdumattu nuti diinni keenya guddaan amma yeroo amma jiru ummata Tigraay fi ummata Oromootiif diinni keenya laftanyaadha. Laftanyaa fi Abiyyiidha nuti wanni qabnu. Kanaaf nuti ummata jala deemtuu Abiyyiitiis amma dura waan dagamneen isiima OPDO'n Oromoodhaa ni jijjiiramti jenneeti OPDO sun amannee OPDO'tti kanneen OPDO'n nu nyaatti. Kanaaf ani waaniin immoo ammas Oromoodhaaf dhaamsa dhaamu manguddoon OPDO'dhaa miti Amaaraa mi Abiyyiidhaa miti OPDO'dhaa miti ummata nu keessa maqaa adda bilisummaa Oromoo hogganoota ABO'dhaa manguddoon bittinnaa jala galtee ummata keenya irratti waliin ilaa amata 3 kana tarkaanfii irra fudhatte kun wooma diinni laftanyaan qabu sun nuuf qabu nuti arra nama tokko filuu qabnu warri Abiyyi bittiginnaa qaama xurii bittiginnaa qabu seeraaf dhiyaachuu qaba warri nuti qopheeffannu wanni nuti qabnu seeraaf nu dhiyaachuu qaba. Kanaaf namni tokkollee nuti namni firaa shakkinu Tigraay hin shakkina mangudduma ittiin gaxaantiin wanni Amaara bira kutee ittiin gaxaantiin manguddoo nu keessa achi cittee maqaa adda bilisummaa Oromootiin maqaa kanaanii kursii kanniineef jedhanii maqaa kanaan nu hatuu barbaadan sun akkasii sun irraa eenyu. Kanaaf uummanni keenya waaniin dhaamuuf ummata Tigraay firraa eegina laftanyaa firraa eegan isiniin warra kutee kunoo Karrayyuu keessa lafa wee kaan Shawaa qabee kaan Wallagga dhaqee lafoota keenya irratti diina qopheessanii Eritiriyaa dhaqanii Eritiriyaa irraa waraana Eritiriyaa fidanii lafa teenya irratti boqortummaa barbaaduudhaaf boqortummaa Abiyyii gadhaabuudhaaf hojjete kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabna malee nuti ummata Tigraay maaliif uummanni Tigraay maal nu godhe duraanis OPDO'dhaatu ummata keenya fixuu ture malee uummanni Tigraay maal nu godhe uummanni Tigraay mana keenya beekaa abaluuf abaluutti nu beekaa kuni Oromoodha kuni nama biraatitti nu beekaa namni nu fixe OPDO'dha nuutu if dagate carraan lamaan nu dabre arra carraan kun nu dabru
bitamtoota akkanaa kana bakka jirtanitti quba qabaatanii Oromoon qeeroon Oromoo ofirraa quba qabaattee itti qophooytee uummanni kun qurxummiidha akka qurxummiin tun nu seentee fuulduraaf rakkoon nurratti hin finne akka daawwitiitti akka ofirraa eeddaniin isinidha maangaba kiyyaan. Kanaafuu irratti jajjabaadhaa fuuldurri keenya gammachuudha. Imalli Finfinneedhaa kun imala gammachuudhaati jajjabaadhaa qeeroonii fi qarreen wal cinaa dhaabbadhaa afaan tokko ta'a. Haalaan gammachuu qarreerra jira Abiyyuun gadda guddaarra jira Abiyyiin ni deema torban kana keessatti murtii takka irra gahaa takkaa ifa ajjeesu wanni nuti achumattuu ifa ajjeesu takkaa akka qaxxaafiidhatti tutu addunyaarra yoo qabaa'u taate akka Saadaam Huseenitti itti rarra'uuftaa. Kanaaf waan kana waan sodaattanii miti mootummaan kufee jira mootummaan keenya waboodha. Waboorra jalatti akka hiriirtaniin isiniin jaa galatoomaa. Hedduu galatoomaa jaal Umarii yaada bal'aa fi yaada bilchaataa nuu kennitanii mee jaal Daanyee isin gama keessaniin haala amma irraa mari'anne kana gaaffii imala hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo baasan kana imala gara Finfinnee jiru kana bifa kamiin ilaaltanii uummanni biyya keessa jiru kun qeerroo fi qarroon akkamitti waan kana jabeessuu danda'a kan jedhu irratti akkasumatti daasporaan Oromoo maaltu irraa eegama kan jedhu irrattii fi warroonni baqatanii biyya keessaa bahaa jiran kun kunoo akkamitti ilaalamu kan jedhamu irratti yaada keessan gabaabsaa nuu kennaatii asumarratti goolabna. Tole galatoomni imala gara Finfinnee kan jedhu imalli eegaleera. Imalli eegale kun immoo karaarra deemaa jiru kana akkamiin sadarkaa akkamii hojii akkamii hojjetaa jira kan jedhuu fi haala amma biyya sana keessatti naannoo yookaan immoo godinolee woboon to'ate hunduu neetwoorkii waan citee jiruuf information yookaan immoo odeeffannoo baay'inaan namni hin qabu bakkee tokko darbee bilbilaan waan odeeffamu jiraachuun alatti neetwoorkii waan hin qabneef hojii achitti hojjetamaa jiru adeemsa woboo intarneetii yookaan neetwoorkiidhaan uguramee jira jechuudha. Uguramennaan jedhu adeemsa isaaniitu uguramee osoo hin taane hojiin isaanii maal keessa akka jiran waan akka maal akka godhaa jiran argaa hin jiru. Kun akkasittan eenyu jechuu danda'a. Maal godhuu qaba kan jedhuufi laali adeemsa jira. Adeemsa keessa waan itti dhuftuu fi waan hambiftee darbitutu jira. Wanta hambiftee darbitu waan tokko dhaabdeeti ijaarsa tokko gooteeti hawaasummaa tokko darbita. Wanti itti dhuftu immoo akkasuma hawaasa haaraatti humna haaraatti qeerroo qarree haaraatti humna dabalataa deemta. Lagdi tokko kallattiidhumaan guddaa ta'ee hin burqu. Laga burqe sanatti lagoonni xixinnoon dololloon xixinnoon bakka karaa irratti itti dabalamaa dhumarratti galaana ta'ee dhufa jechaadha lagni sun. Adeemsi woboos sanuma ijaarsumti isaan ijaaranis sanuma karaan duras leenji'anii maal ta'anii woboonni bakka hunda Oromiyaa keessa lafa hunda qabatee jira. Fakkiidhuma xiqqoo fudhannu Walloo keessatti woboon itoo duraan ijaaramee jiraachuu baate kan beeku diini shanee kan jedhan Oromoodhaan shanee jedhu haa ta'uuti waan xiqqoo tokko jiraachuu. Waraanni hanga sanaa achi jiraata jedhee namni Oromoon kan hin yaadne turre. Tokkoffaaf naannoo sanatti uummanni sun hidhataadha. Waggaa dheeraadhaa fi diina karaa lamaatiin lola waan tureef hidhataa ture. Haa ta'u malee woboon amma bilchina akka qaban amma akka dursanii ijaaranii bakka hundatti waraanni akka jiru kun bilchina isaaniitti agarsiisa hojii guddaa akka isaan hojjechaa jiran. Imala kanas innoo eenyu ta'anii hunduma dhiya jiru yookiin kibba jiru yookiin jiddugaleessa xiqqoo jiru sanaan imalaa miti. Imalli jiru sun innaa deemu karaarraa akkuma laga walitti dabalamaa deemu duraan waraanni leenji'ee bakka qabatee jiru sun hunduu itti dabalamee tokkoffaaf lafa qorachaa adeemsa qorachaa naannoo to'achaa sana hundumaa qorachaa kan dhufe sun isa duubaan dhufu sana kaattoota karaa walii faana deemaa karaa itti agarsiisaa haala jiru maal jiru hundumaatti agarsiisaa deema. Kanaafuu deemsi isaanii deema akka salphaatti deeman ta'a. Lammaffaaf immoo deemsi isaanii akka salphaatti kan deeman isaan godhu keessa haalli sadarkaa mootummaan amma keessa jiruu fi uummanni Oromoo immoo waraana isaatii fi fedhiin yookaan immoo jaalalli qabu immoo kanayyuu caalatti immoo salphisaaf jechaadha. Tokkoffaa mootummaan kun abdii mootummaa hin qabne mootummaa already kufee jiru. Hawaasni keenya immoo Oromoon dhufe jennaan hunduu wajjin waan eenyu ta'uuf woboodhaaf kun salphaa ta'a. Aarsaan as keessatti kafalamuu danda'a, aarsaan kafalamuu danda'a. Maaliif achi keessa kan dhokatee nafxanyaan afaan Oromoo dubbattus ta'e nafxanyaan kan hin dubbanne kan achitti Oromiyaa keessa teesseellee
ijaarsa waraana naannoo Amaaraa keessatti maallaqa ergaa ijaarsa san guutaniiru jiru. Isaan kun rakkoo tokko uumuu hin danda'anii gurun rakkoo sana malee rakkoodhaan qulqullummaan wanti ta'u hin jiru. Aarsaan kafalamu ni jira. Haa ta'uuti garuu bu'aan eegame sun kaayyoon isaan lafa kaa'atu suni galmani gahaa haala kanaan gara fuulduraatti deema. Kanaafuu imalli isaanii imala gaariidha. Yeroo isaa kana eeggatee fi tooftaa dhugaatti tooftaatti eenyu ta'e. Maal jedhee Jaal Gammachuu Abbooyyee qisaasama salphaa yookaan immoo balaa xiqqaadhaan Oromiyaa guutuu dhuunfachuudhaaf irratti hojjennee xumurree jirraa jedhe. Isuun amma tuqe kana jecha waraanni bakka hunda waan jiruuf bakka hunda sanaa innaa galaanni sun lagdi sun yaa'ee dhufe itti dabalamaa dhufe galaanni sun dhufe dhangala'aa. Irra dhangalaana kan jedhu jecha Jaal Marroo jedhe kanaan dura yaadattu galaana irra dhangalaana kan jedhes ijaarsum kana tooftaam kana siistamu kanatu deema jedheetanii yaada akka kootti. Kanaafuu adeemsa milkiidhaa milkaa'aa jira odeeffannoo immoo kan dhabneef bakka woboon ga'ennaa jedhan neetwoorkii kutanii waan jiraniif waan hunda dhaga'uu hin dhageenyu jechaadha. Reediyoo saatalaayitii yookaan akkasumas baay'inaan egaa qabaachuu dhiisuu danda'u ergaa achiin arguu dhiisuu hojiitti immoo waan jiraniif isaan hojii isaanii hojjechuu ofitti hirkatanii waan hojjetaniif namni dhaga'ee dhiisee kan jedhuunis egaa mana waan isaan cinqu natti hin fakkaatu odeeffannoo argachuun garuu murteessaadha. Diyaasparaan maal gochuu qaba kan jedhuuf diyaasparaan duris wanti inni godhu waan lamaa sadii. Tokko karaa dinagdeetiin waraana isaa bira dhaabbachuu. Lammaffaa dippiloomaasii hojjechuu. Hojii dippiloomaasii amma danda'ametti iddoo rakkoo waggoota darban kana keessatti rakkina hanqina maalii qabna hanqina sana immoo akkamitti guuttanna kan jedhu sana irratti hojjechuu. Kanaan dura rakkoon ture hunduu qobaa kaata siigalee anis dhaqeetan waraqaa tokko baadhee naannoo mootummaa tokkotti galcha. Atis mootummaa sanatti dhaqee boru galchita. Ebelus sana galcha. Namni kudhanoo qobaa dhaqee waa'ee jarannaa dubbisan waa'ee salpha tokko waa'ee rakkoo tokkooti. Garuu qobaa hundi keenya. Amma gaam asirratti namni waraqaa sana ilaalu mootummaan sun maal jedha? Uummata walii hin galle, uummata wal faana hin taane waan tokko irratti namni kun dhufee dubbatu sana ija kamiin ilaala? Ija gatii hin qabneen ilaala jechaadha. Ijaarsa wal ta'ee waan tokko irratti mari'atamee wal ta'ee iddoo tokkotti hunduu marii tokkoon yaada walitti cuunfaa sana bakka bu'aa isaatiin yoo geessee bakka bu'aan isaa silaa hojii kootti dhaabbataan jedhee hojjete rakkoon kun hunduu nurra hin ga'u jechaadha. Rakkoon kun karaa dippiloomaasiitiin Oromoon qabdu kun hangas hin ta'u. Hunduu qobaa kaata. Ani dhabeen jaarmaa tokko jaaraa advokaasiin jedheen achii kaata, inni kaan maal jedhee achiin kaata, inni kaan maal jedhee achiin kaata, qobaa kaanna hundi keenya. Qobaa kaanna namni tokko bira immoo dhandha. Egalee namni tokko bira dhandha rakkoodhum tokkoof. Kanaafuu ofiifuu waliin taane wal ta'aa koottaa kan jedhu deebiin sii kenname. Yookiin callisee waraqaa kee ilaalee waraqaa keessanii ilaalle irratti hojjanna jedhee sii isa jechaadha. Kana warra dippiloomaasii baqataa jiru kan jedhuufi egaa eenyuun akka isaanii jira deemuu danda'u xiyyaara yaabbatanii deemuu danda'u. Garuu deemanii yoo gara fuulduraatti maal ta'u kan jedhuufi sana gaafa biyya akka biyyaatti deebitee dhaabbattee akka biyya tokkottis of ijaartee dhaabbattee ta'a yookaan immoo addaanis hin baana kan jedhe eenyu ta'e suni hojii dippiloomaasiiti. Namni yakka hojjete iddoo hundumattuu barbaadamee biyya walii galteetu jira. Nama yakka hojjetee yakki sun irratti ragga'e seeraan irratti eenyu ta'e biyyi tokko deebisee walii kennu waanuma jiru sun hin jira. Yakka itti hojjetan sana itti gaafatamu. Addunyaanis immoo namoota yakka hojjetan kana keessumaayyuu waggaa tokko kana keessatti yakka waraanaa kan hojjetan kana maqaan galmaa'ee jira hundi isaanii. Yakka isaan hojjetanii fi hirmaannaa isaan waraanni kun babal'achuu irratti godhan hunduu gaafa dhiyaate yookiin bakka jira sana warri lammii biyya alaa qaban biyya jiran sanatti kennu egaa seeraanii bakka yakka hojjetetti kan itti gaafatamtu. Lammii Ameerikaa ta'e Ameerikaan deebisee sii kennuu baate yakka hojjete sanaa fi Ameerikaa keessatti itti gaafatamuu danda'a yookaan immoo deebisee biyya yakka hojjete sanatti akka itti gaafatamu gochuun hin danda'ama. Kuni hojii dippiloomaasii fi hojii siyaasaati. Deemu wanti gootu hin jiru dhaabbattee tiksituu achi dhaabbattee eenyuun gootu humna akkasii ammaaf hin jiru. Itoo silaa biyyi to'atamtee eenyu taate bakkee hundatti to'attee eenyu taata. Sana ta'uu baannaan garuu hin deeminaa jettaa immoo maal goota wanti gootu hin jiru. Kanuma garuu bakka jirutti hunduu namoota yakka Oromoo irrattis ta'e sabaaf sablammii biyya sanaa keessatti duguuggaa sanyii
gudeeddaa saamicha raawwatan hundumaa ragaa qopheeffatee lafaa qabaachuu qaba. Biyya jiran keessatti Sweden keessatti mootummaa Sweden kana akka immigireeshinii biyya kanaatti jarreen kun yakka akkasii hojjetan poostii mootummaa sana himatanii biyya kanatti waraqaa argatanii waraqaa jireenya argatan deebi'anii biyya sanatti mootummaa kana wajjin hojjetanii yakka saba isaanii irratti fi sabaaf sablammii biyya sanaa irratti hojjetan poostiin isaan qabaachaa turan amma kana garuu kan isaan himatanii immoo asitti eeyyama argatanii mootummaa kana ture abiyyitu maqaadhaan as ba'e malee mootummaan sun isaanuma ture jechaadha. Isaan kun ragaa qabatama lafaa qabaatanii immigireeshiniitti yoo galchan immigireeshiniin yaa'inuu isaanii mirga isaanii hin haqa jechaadha. Kanaaf ragaa qabatamaa barbaada immigireeshiniin. Ragaa qabatamaan yakka jarri kun hojjetan yoo ragaan dhiyaate immigireeshiniitti dhiyaate immigireeshiniin ati waggaa 20-30 jiraadhu seeraan ala biyya kanatti mirga seeraan ala yoo eeyyama jireenyaa argatte sirraa fuudha. Waggaan isaa murteessaa miti. Waggaa 10 jiraatte 15 jiraatte 20 jiraatte addaan bahiinsa hin qabu. Seeraan ala asitti argatte yookaan immoo lammii kana biyya kana taate immoo biyya biraa dhaqxee yoo yakka hojjette seerri itti si gaafata. Seeraan ala immoo asir sobdeet immoo argatte ragaa sobaatiin immoo eeyyama sana argatte yoo eeyyama sana lammummaan malee yoo qabaatte lammummaa sana iyyuu sirraa kaasu jechaadha. Seera akkasii waan qabaniif hunduu bakka jirutti naannoo jirutti informationii walitti qabachuudhaan ragaa walitti qabachuudhaan namoota yakka Oromoo irratti hojjetan sabaaf sablammii irratti hojjetan saamicha ajjeechaa gudeeddaa kan hunda hirmaata kan qabanii qopheeffatanii ta'anii hundatti galchuun barbaachisa. Kunis immoo kan ta'u akka koomunitiin kun walii galee yookaan immoo dhaabni Jarman adda bilisummaa Oromoo jirutti koomunitii wajjin wal faana ta'uudhaan ragaalee kana walitti qabee kanarratti hojjechuu qaba. Dhaamsaa kan hin dhaammadhuu fi dhugaa dubbachuuf kana godhaa jedhee wantin Oromoo biyya keessa jirutti mun jiru. Waan hojjetan hin beeku akkatti hojjetan hin beeku as taa'ee isaan gorsuu hin danda'u. Garuu kan hin jechuu danda'u amma dandeenyutti karaa dandeenyuun isin bira jirra waan nurraa eegamu ni goona wal faana jirra waluma faana bilisa baanaa jabaadhaan jedhaan kanuma jechuu barbaada. Hayyee hedduu galatoomadha. Waan waamichi keenya kabajanii dhuftaniif hedduu isin galateeffanna maqaa walabummaa News Networkiin isinis maatii walabummaa News Network ta'uu keessanii uummanni hunduu isin beekaa hedduu galatoomaa isiniin jedharra deebi'a. Hayyee isinillee nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa. Eeboosaa galee awwaalessee. Haati goota deessee. Awwaalessee. Shimala harka keessee. Awwaalessee. Garaa guduunfitee. Awwaalessee. Lolilma koodattee. Awwaalessee. Mirgaan galii jettee. Awwaalessee. Eebbaan geggeessiti. Awwaalessee. Naachisin diina. Awwaalessee. Haala abbaa kee jetti. Awwaalessee. Alagaan baannatus. Awwaalessee. Firri firaaf dhiigee. Awwaalessee. Qeerroo wal qabatee. Awwaalessee. Bilisummaaf fiigee. Awwaalessee. Ejjennoon isaa tokko. Awwaalessee. Isaa addan baane. Awwaalessee. Kaayyoon isaa tokko. Awwaalessee. Kan harkaan facaane. Awwaalessee. Abdiin amma ifee. Awwaalessee. Dukkana dhokseera. Awwaalessee. Mucaa bilisummaa. Awwaalessee. Kunoo qabsiifneerra. Awwaalessee. Boodan deebinu. Awwaalessee. Ammatti fufneerra. Awwaalessee. Faajjii walabummaa. Awwaalessee. Amma nutti meera. Awwaalessee. Sanyii gootaa sanyii gootaa. Oma shakkii numa moona. Qeerroo biyyaa sanyii gootaa. Oma shakkii numa moona. Omaan shakkin. Numa moona. Omaan shakkin. Numa moona. Omaan shakkin. Numa moona. Lola con Safayona. Tatate selo la querron Safayona. Tatate selo la querron Safayona. Aguare selo la dirri kuno. Aguare selo la dirri kuno. Tatate selo la querron kuno. Tatate selo la querron kuno. Keriti Oromo. Aguare selo. Rolol tulil jetti. Aguare selo. Muradon biyashe. Aguare selo. Adiya dabatti. Aguare selo. Erron konni lita. Aguare selo. Ina biyya fita. Aguare selo. Erron konni baha. Aguare selo. Kuma basaaf baha. Aguare selo. Kerron konni kibba. Aguare selo. Tokko saatu dibba. Aguare selo. Kerron konni kaaba. Aguare selo. Diina mataan naaba. Aguare selo. Inja gandu yoomu. Aguare selo. Gocha shee kaleessa. Aguare selo. Duubatti hin deebinu. Aguare selo. Dhahaa barbadeessa. Aguare selo. Ilaatu gonkumaa. Aguare
jala abbaa kooti jedhee ka'ee boore seeregaa qabsootti Kakkummaa cimsannaan galmi waan fagaatu jabaaddu lammii koo kan dhugaaf falmattu daraara akka birraa fooliin kee urgaa'u aarsaa kee qabeessa qeerroon kan mirgaa'u karaa ati saaltee birmaduu nuuf laata imaanaa kee kanaa eenyuuf nyaata sanyii goota Oma shakiin numa moona qeerroo kiyyaa sanyii goota Oma shakiin numa moona omaan shakkiin numa moona omaan shakkiin numa moona omaan shakkiin numa moona qeerroon konni dhiiraa hin beelofte moonnee botte yaabbee hin dheebonne aariin na luchiisa qeerroon konni bahaa hin beelofte moonnee botte yaabbe hin dheebonne aariin na luchiisa qeerroon konni kibbaa hin beelofte moonnee botte yaabbee hin dheebonne aariin na luchiisa qeerroon konni kaabaa hin beelofte moonnee botte yaabbe hin dheebonne aariin na luchiisa